إذا دعوتك هرتفتك إنك قبل كانانا خيرتي تاتي خليسة يقام مدرسين جوازة بجتيرتي المال ورمورة تاتي لانتي يادو تنمو كركرام مرت سنبران كني ياداس نمرة قلو سنبران كني سكار مالي تاتي وممتكون بلان ورمو ترت خليسة وممتكون أنتو بهذا ورين هدينا بيرتا اسم فوني سنبران سكني تا إيش بينك محمد أبكي مالي تاتين خليسة سببني خليسة بديك قملتي ورين منهدا كوانا إساني جلد جرام إذا تبوسي جرام بتاني يجيبون نمط إذا تبني مالي سببني سا وانا سجلي أو كتك كنا أقول تاتين توني أسيدورا كرتين نموتا خينا نموتا كرتين بتاعان ساني سبي تاتي بي ورا بتاعان كم نيجوران يوم ساني تولي تلاي يوم ساني ولك أبني جوازو تنام بكتلقى رابوراني هيداني akkasumatti ijoollee naannoo biraa irraa fidanii tajaajilota gaggeessuu jiran namni keenya akka lakkoofsaatiin gartee mana gartee sirreessaa jechuudha mana hidhaadhaa jechuudha mana hidhaadhaa namni 3,000 ol ni caala gartee lakkoofsi namichi keessa jiru garuu taatee kalee akka himanitti gartee akka informeeshina qabnutti namoonni kun wal jalaa gaddiifamaa kaanis hidhaadhaan baane kaamataaf jiru jira kachi keessa jiru namoota silaa bitaaqaan qabne kana namni baasuu fi qabu UN'dha. UN'n kaarra dura jiru kana alee isaas maatii lammii keenyaa akka dhume san wanni dubbatame hin jiru arrallee furmaata harkaan jiru namni nu dubbatees hin jiru wanni kun nuti har'a UN'dha miti uummanni keenya addunyaarra jiru dhumaatii lammii keenyaa kana addunyaarratti haa nu iyyanii. walumaa galatti jechuudha UNHCR fi odoo nama biraan ta'in uummanni Oromoo addunyaarra jiran sagalee uummata keenyaa akka ta'an jechuu feete jechuudha. Asumarratti wanni jiru dhumaatii kaleedhaa namoonni naan gartee xayyaaraan dhoomee jechaa ture garuu xayyaaraa miti waan itti darbame jechuudha. Ijoollee achi boombii itti darbanii achi fixanii kachi keessaa fi karasaa isaan dhoomee jira. Kalubbuun beeka gartee ammallee gartee jiru jira. Wanni kuni nuti har'a namni ittiin iyyannu guddaan rabbii guddaadha. Rabbii keenyatti iyyanna itti aansee ammoo UN'n tanaa miti. Uummanni keenya addunyaarra jiru yooniif gartee dhiigaa fi lafeen teenya takka taate dhaaba gartee ilma namaatiif dhaabbatu sanitti akka nu iyyanii dhaamsa kana nu dabarsan viidiyoolee hojjetamee feesbuukaa fi miidiyaalee irra dabru jiru kana gama afaan arabaattis jijjiiranii turjumaana godhanii ingiliffaadha jijjiiranii viidiyoolee kana walitti qabanii koominitiileen Oromoodhaa ta'ala jirtu waan kana irratti hojjetanii dhaaba addunyaa biraan akka nu beekan dhaamsa dabarfan har'a ganamaan uummanni keenya eda kaasbulee jira sagartee har'aan taleelaa saatana dhaabbachuu jira namni tokko gabbee dhumaatiin teessan san ni gaafanna jala deemna kajee hin jiru wanni isaan furmaata nuu kennan hin jiru har'a yaman keessa nu fixuu yaa'anii UN'n fi mootummaanis waliin takka nuti namni itti iyyannu jiru uummanni keenya akka uummata fiitiif dhaabbatu asumaan dhaamsee barbada kanaa ol dubbachuu hin danda'u. Waan arginees hin qabnu waraqaalee galchine amma dura furmaata gartee deebisaa wanni isaan nu kennanis hin jirtu nama keenya gartee nama 500 ol bakka takka boombii saniin waraanni mootummaa kanaa fedhe kana kan itti gaafatamu UNHCR malee mootummaan biyya tanaaf waan gartee mootummaa addunyaatiin hariiroo wajjin hin qabneef saniif nuti waan isaa irra barbaannee gaafii isaa irra eeggannu hin qabnu amma immoo hawarra Mustapha dhaawamee gartee mana hospitaala mana yaalaa jiranii jira bakka kanatti adda isii baasaa warreen madoodhaatu jiru madoo mana yaalaa jiru san madoo sanillee nama agarsiisa akka miidhaganii ilaaluus nu dhoorkanii jiranii reefinis bakka kana bu'ee bakka itti awwaalames hin agarree warreen mana hidhaatti hafesaniis du'eewu mana hidhaatti hafe halkan isaa halkan irraa sa'a 8 makiinaa 8 baasanii karaa isaan qaban hin agarree saniifuu uummanni Oromoo bal'aa addunyaarra jiru furmaata kan akka nu barbaadu sagalee akka nu ta'u nuti waan rakkoo jabduu nurra jirtu rakkoo bakka itti ibsan waan hin qabneef isaan ka addunyaa irratti gartee dhageettii qabu dhageettii isaanii saniin akka nu iyyatan
kabaja isaan gaafanna warra gartee ammas ilmaan isaanii gartee bakka isaan ijaarina garatti raadhumas rabbi haa jajjabeessu haafees rabbi sinaasa barsiisu haadha abbaan rabbi haa jajjabeessu jeetiin. Mee asirratti odootuma yaada keetu bira namoota dhuman tilmaamaan hanqi dhageessillee ta'u ni jira. Tilmaamaan akka jaanitti nama 550 maneedhaa san keessa jira. Kaduu ammoo nama 450 jechuun warra ijoollee lubbuun cira isaa baate madoo mana hakimaa jirturra sagalee isaaniitirraa dhageenyee jirra. Ammoo nuti waan mirkaneeffannee gartee nuti amma isiniif hin qabnu walumaan gartee jala yaaneera tattaaffii goone baafnaa dhibobbolee. Waati ijoollee kaleessa raawwatan. Reeffa feene jennee dheeyinee reeffi hin jiru. Reeffa awwaalanne naan jedha. Reeffa nuu kannaa jettanii. Reeffa nuu kannaa reeffuma awwaalanne jennaanu reeffi hin jiru nuti awwaalanne jaanii achirraa nu adeemanii weenni guddoo dhufne weenni guddoo waan ta'eef furmaata nan Mee asirratti warreen madoodhaa jira madoo kana nu barsiisaan jenneen mana yaalaa dheeytame. Jennee madoo singalsiisnu askari wajjiniin wallolee ittiin dhufe jawaasaa satti amma gijee dhufuu xiyyaa walaa isin hin galsiifnu walaa haakama jirus walaa kaddu'eetis jedheeqa yu'eenni nun jee karaa nu barsiise yu'eenni ittiin askari. Asirraa waan ta'e isiniin kanninu dubbillee isiniin kanninu yu'eenni guddaa dhaqaa nun jaanii akkasii Somaalee wajjin dhufne namsa taa yu'eenni keessa daleessu Somaalitti yu'eenni maqaan isee. kanarratti mee daaboo wajjin dhufe. Dhumaatii kanarratti eenyu daaboon naqamee jira achitti gizeen iyyee kottu yu'eenni naan jetti askariinis deemu si wajjin naan jaa. dhumaatii kanarratti eenyu harka keessaa qabettee yaadda. Ana kan iyyatu mootummaa Katuwaatiin jaada. Yu'eennichi siyaanis harka keessaa qabe akka ammaa laallutti yu'eenni harkaa qaba. Qawween ari'uu jiran. Qawween addaan nu facaasu jiran. Eegaa sibbaatanis jettu. Eegaa sibbaatee qawween addaan nu facaasu jiree qawween raasii sodaannee miti haadhumnu ummata kanaa wajjin haadhumnu jennee asii hiriiroo kaajjan. Ammallee asirraa hangallu. Ammallee asirraa hankaa furmaanis akka nu dhufu awwaalanu hadduu illee awwaalannee hajiru haakama jiru dhaqannee laallannu qabna. Makiinaa asii afuroota kana wal jala kan taa'u jiru. Lubbuu keenya isaanii kan caatu asirraa hin qabnu ilmaan keenyaa fi nuti asii oolla. Hankaa furmaata takka argannu.